Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni kam jirtan ageeffattoon YouTube channel Soofumara. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin ala qabachaa video keenya kanarraa keessatti gaafiin keessan baay'een P2P'n maal ta'ee yeroo ammaa kana P2P'n hojjechaa jiru doolaara bitachuu hin dandeenye akkanumallee doolaara gurguruudhaaf evidensii dhabneetiin jirra yookaan immoo itti amantummaa dhabneetiin jirra warroonni jettan jirtanii kanaaf video kana qabadheetiin isiniif dhufe warroonni P2P irratti daldalaa turtan trade gochaa turtan baay'een keessan ni beektanii P2P irratti doolaara bituudhaan akkanumallee qarshii biyya keenyaatiin kaffaltiiwwan adda addaa kafaluudhaan gara baankiiwwan biyya keenyaa kan akka Commercial Bank of Ethiopia akkanumallee Oromiyaa Awash ta'uu danda'a kamiinuu bittanii warroonni trade gochaa turtan doolaara bitatanii P2P irratti jechuudha. P2P kan Telegram walletidha jira, kan Binance jira, kan Bybitidha jira, Bitget jira, KuCoin jira, Gate.io jira. Isaan kanarratti warroonni daldalaatiin turtan amma of eeggannoo isin gochuu qabdanidha. Har'a qabadhee kan isin dhufne keessattuu warroonni P2P irratti daldaltan doolaara namarraa bituudhaan qarshii Itoophiyaatiin yookaan baankiiwwan adda addaatiin namootarraa P2P irratti ta'uu danda'a dhuunfaa keessanii namootarraa bituudhaan akkanumallee profiti irraa argachuudhaan qarshii muraasa ta'e irratti dabaluudhaan daldalaa turtan yeroon itti argamnu amma of eeggannoo isin barbaachisa. So har'a wantoota afur isin dhaqaba asirratti of eeggannoo isin gochuu qabdan hanga dhumaatti yoo na wajjin turtan wanta gaarii irraa argattanii namoonni baay'een P2P irratti maaltu uumame warroonni naan jettan jirtanii baay'een keessan P2P warroonni hin beekne immoo P2P jechuun par to par jechuudha. Person to person karaa biraatti jechuudha. Nama tokko irraa bittanii gara nama biraatti deebistanii gurgurachuu jechuudha. Yeroo bittan gatii gabbu'aadhaan ni bittanii doolaara xiqqoo isii qarshii muraasa ta'e dabalachuudhaan immoo deebistanii gurgurachuu jechuudha. So P2P jechuun isuma kanadha. So isarratti immoo biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana hojjechaa jiru. So mee amma tokko tokkoon isinitti agarsiisu. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaa dhuftan YouTube channel kun kan keessani kan irraa baratan hojii online waa'ee technology fi kan kana fakkaatan guutumaan guutuutti YouTube channel irraa argachuu dandeessan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqabaadha. Egaa YouTube channel keenya yeroo ammaa kana namoota 102 darbineetiin jirra 100 yeroo gabaabaa keessatti badhaasa keenyallee kan 100 ni arganna jenneetiin eegaatiin jirra. So gaafsan immoo nam tokko badhaasa bareeda ta'e qopheessinee kan isin dhufnu ta'a. So ammas subscribe gochuudhaan faana turaadha. Isinin jechuu barbaada. Asirratti ergaa tokko isin dhaqabuutiin barbaada dhaggeeffattoota koo baay'een keessan karaa hojii online kana wal beekna hojii online irratti barnoota koorsii adda addaa isiniif kennu irratti argama. Akkanumallee hojii online kana wal qabate karaa ittiin qarshii argachuu dandeessan online irratti akkamitti qarshii hojjechuu akka dandeessan viidiyoowwan adda addaa karaa adda addaatiin isin qunnamee akka hojjettan carraa isiniif uumuu irratti argama. So kanumarraa ka'uudhaan namoonni baay'een immoo maqaa kan kootiin daldalaatiin jirtanii egaa Soofumara Appidhaan kan jedhaniitiin namoota bilbiluudhaan akkanumallee namoota wajjin kontaaktii gochuudhaan qarshii hangana akka fadi koorsii fudhadhu warroonni jettan maqaa kan kootiin daldalaa jiran baay'eetu jira. So kanaafii of eeggannoo gochuu qabdanii YouTube channelin an qabu sadiidha. YouTube channelin kan koo baay'een keessan ni beektanii kan afaan Oromootiin darbu sadiidha. Soofumara Academy, Soofumara App fi akkanumallee Mu'ee Online kan jedhamu sadeentu argama. Akkanumallee Telegram kan koo baay'een keessan ni beektanii Soofumara App Media kan jedhamu subscriber 4,600 ol kan qabudha. Kanaan alatti miidiyaan an qabu tokko illee jiru. Warroonni na qunnamtanii koorsii fudhachuu barbaadan, warroonni gaafii adda addaa qabdan lakkoofsa bilbilaa asirratti argamuu fi Telegram kanaan qofa na qunnamuu dandeessan. Adreesiin kan koo kana qofaadha. Kanaan alatti namoonni isin bilbilanii an Soofumara Appidha. Koorsii isiniif kennaadhanii qarshii isin gaafatan feegiidha. Of eeggannoo godhaa. Namoota baay'eetu keessan screenshot sagalee naaf ergaatiin jira. So wanni kun feekii ta'uu bartanii hundi keessanuu adreesii kanneen lamaanii qofa na qunnamuudhaan irraa fayyadamaa. Warroonni wantoota hin taane akkanaa kana immoo hojjettan of eeggannoo osoo gootanii hedduu na gammachiisa. Wanti namaan daldaltanii qarshii namaa nyaattan isin hin fayyadus eenyullee hin fayyadu. So addunyaan kun gabaabduudha. Yeroo gabaabduu keessatti immoo wanta humna keetiin dandeettii keetiin sammuu keetiin hojjettee irraa fayyadamtu hedduu tokko si fayyada waan ta'eef so of eeggannoodhaan akka deemtanii fi dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu so namoonni isin amanuu qabdan direct lakkoofsa bilbilaa asirra isiniif kaa'ee jira. So of eeggannoo cimaa akka gootaniif ergaa kana isiniin dhaqabee ergaa kana hundi keessanuu waliif share gochuudhaan irraa fayyadamaadha akka hin nyaatamne karaatti isiniin jechuu barbaade adreesiin kan koo isaan lamaan kanaan qofaan na qunnamuu dandeessan. Egaa gara barnoota keenya kanarratti yeroo deebinu P2P'n egaa yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti cufameera jechuun ni danda'ama. Doolaara gurgurachuu ni dandeessanii doolaara immoo deebistanii qarshii Itoophiyaatiin bitachuu hin dandeessan.
Baankiiwwan keenya Itoophiyaa keessatti argamanii Commercial Bank of Ethiopia P2P irra wal quunnamsiifnee akkanumallee Awaash, Absiiniyaa kan barbaadan Oromiyaa kan barbaadan wal quunnamsiiftanii kanaan dura P2P irratti doolaara bituu dandeessan deebistanii gurgurachuu dandeessan. Egaa kana ture kanaan dura. Amma immoo guutumaan guututti doolaara gurgurachuu dandeessanii qarshii 59 irraa kaasee hanga 61 jechuudha 159 hanga 162 63 naannoo sanitti argama. So kanaan dura doolaarri baay'een keessan ni beektanii P2P irratti hanga qarshii 200tti seeneetiin ture. So ergas irraa kaasee egaa of duubatti deebi'eetiin jira. So kanaan wal qabatee wantoota ka'aatiin jiran 4 isiniin dhaqqaba. Tokkoffaa ibsa mootummaan yeroo gabaabaa kana keessatti baankiin Itoophiyaadha baasee baay'een keessan ni beektanii. So ደጋግመን ብናነሳም ከህገወጥ ስራ ደግሞ ያልተቆጠቡ እንዳሉ አይተናል። ለነዚህ የመጨረሻ ማሳሰቢያ መስጠት ነው የምፈልገው። ብሔራዊ ባንክ ሰፊ ዝግጅት አድርጓል። ባንኪን ኢትዮጵያ ጉቱማን ጉቱቲ ባንኮን ሁንዱምትኑዩ ኤጋ ሴራ ቢየቲዳ ከበጁ አከቀበኒ ፊ አከርመለ ማሚልቶኒ ቢየቲ ከሰት አርገማን ሴራ ቢየቲዳ ከበጁ አከቀበን ኦፌገኑ ጭማ ባሴት እንጅራኒ keessattuu hawaalaa kan jennu yookaan immoo black market kan jennu gabayaa gurraacha kan jennu kana jechuudha afaan oromootiin. So isarratti warroonni hirmaatanii hojjetaatiin jirtan cryptocurrency'dhaan ta'uu danda'a doolaaraan ta'uu danda'a karaa adda addaatiin warroonni invest gochaatiin jirtan trade gochaatiin jirtan of eeggannoo gochuu qabdanii kana kan jedhan egaa qaamonni adda addaa hojii seera hin taaneef seeraan alaatiif karansiiwwan kanneen akka itti fayyadamaa jiranii fi kun immoo akeekkachiisa guddaa akka ta'ee fi akkanumallee namoota seera kana cabsanii argamaniif adabbiin guddaan akka eeggatuu fi akkaawuntii isaaniillee akka jalaa qabamu kan ibsaatiin turan jechuudha. So kanarraa ka'uudhaan P2P yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti Binance irratti illee hojjechaa hin jiru. Bybit irratti illee hojjechaa hin jiru. Bitget irratti hojjechaa hin jiru. Telegram wallet ni hojjeta, Gate.io ni hojjeta. Innis hangam tura kan jedhu hin beekamu. So platformii kanneen wajjin mootummaa waliin haasa'e wanta kanas amma sirreessuudhaaf ni deema jechuudha. So kanaafiyyuu beekuu qabdan yeroo kamiyyuu caala amma of eeggannoo gochuu qabdanii. So doolaara biyya keenya keessatti qarshii biyya keenyaatti keessatti akka barbaadanii bitattanii gurgurachuu xiqqoo isii ulfaachaatiin dhufaatiin jira jechuudha. Warroonni doolaara qabdan immoo karaa keessaan kontaaktii gochuudhaan gurgurachuu ni dandeessanii karaa salphaa ta'een garuu haa ta'uutii wanta isiniif ibsuu barbaadu mootummaan gama kanarratti qarshiin biyyattiin baankiin daldala biyyoolessaa Itoophiyaadha. Persentii 8 qofaan yookaan immoo qarshii 8 qofaan darbeetuun P2P'n daldalamuu qaba wanta jedhamutu jira. Fakkeenyaaf qarshiin Itoophiyaadha baankiin yeroo ammaa kana 140tti sharafaa yookaan jiraatu ta'e qarshii 148 yookaan 50tti gurguramuu qabaadha jechuudha. Seerri ammaa kan ibsaatiin jiru 8 qofaan darbuu qaba kan jedhameetiin kan ibsamaatiin jiru. So kanaaf of eeggannoo cimaa akka gootaniif. So amma immoo kana wantoota sadeen hafan isinitti immoo kan xiqqootii duratti gara waalitiiwwan akka Binance, BT, Telegram wallet fi Tonge akkanumallee Bitget seennee mee wanta tokko tokko haa ilaallu. Binance irraa haaseenuu jalqabarratti Binance irratti yeroo seentan asirratti add funds keetu irra kilik gochuudhaan ergasii immoo P2P trading jedhu ni argama. P2P irra yeroo seentan akkuma asirratti argattan beeksifni yookaan aadsiin tokkollee hin jiru. Kan doolaara ittiin gurgurachuu danda'u. Kanaan dura namoonni baay'een jalaa qabameetiin jira doolaara isaanii. Amma immoo aadsiin sun guutumaan guututti badeetiin jira. No aadsi isinii jedha. Beeksifni doolaarra akka bitattaniif yookaan immoo baay'ee akka gootaniif baay'ee hin jiru jechuudha. Asirratti immoo seel kan jedhu irra yeroo seentan qarshii Itoophiyaatiin ETB irra yeroo gootanidha kun ETB jechuun qarshii Itoophiyaatiin. So isaan kunneen amma fakkeenyaaf 163 akkas 62 akkas jechaatiin kan deeman warroonni amma bitaatiin jiran ni jiran. Isaan kanneenitti gurgurachuu ni dandeessanii salphamatti jechuudha. P2P'n kana fakkaata. Kana jechuun amma fakkeenyaaf teelii birriidhaan, absiiniyaadhaan, nigdi baankiidhaan warroonni gurguratan isaan kanneen jechuudha. Isaan kanneen irraa salphamatti isaan kanneenitti gurgurachuu dandeessan baankiiwwan kanneen keessaa filachuudhaan jechuudha. So asirratti wanti isin beekuu qabdan kanaan dura baay'ee kan jedhu kun doolaara bituun ni danda'ama. Amma dhorkameetiin jira jechuudha. So doolaarri bitamuu hin jiru taanaan immoo kan seel ta'ullee namoonni yeroodhaaf bitaatiin jiran malee yeroo booda dhaabachuun isaa nafu maaliif P2P jechuun nam tokkorraa ni bittaa ammas deebistee ni gurgurta ammas ni bittaa ammas deebistee ni gurgurta jechuudha. So wal jijjiiraa jechuudha wanta biraati miti. So kanaaf inni kun asirratti dhaabbatee jira jechuun ni danda'ama. Mee amma gara Bybititti yeroo deemu Bybitiin guutumaan guutuutti kanaan durallee P2P'n Itoophiyaa keessatti dhaabbate
dhaabbatiin ture baay'een keessanii beektanii yeroo muraasa boodaan immoo dabaleeti eegaleetiin ture dippoozitii irra gootanii P2P irra yeroo seentan hin hojjetu guutumaan guutuutti dhaabbateetiin jira. Gara akkanumallee Bitgate keessa seennee halaalu Bitgate keessa yeroo seentan yeroo ammaa kana hojjechaa jiru innis jechuudha sanuma jechuudha tokko jechuun ni danda'ama. So asirratti illee seentanii advance kayyattuu irra kilik gootan ergasii immoo P2P ni argatanii asirra P2P trading ni argatanii ergasii immoo akkuma asirratti agartan buy fi sell argama. So buy irratti wanti jiru hin jiru akkuma asirratti agartan beeksifni buy hin jiru buy irratti akkuma asirratti agartan buy irratti wanti tokko jiru ETB dhaan. Sell irra yoo seentan garuu qarshii 162 kanaadhaan kan gurguramaa jiru jechuudha. So asirratti gurgurachuu ni dandeessanii qarshii kanaan garuu evidence hin qabu. Yookaan immoo itti amantummaa qaba jedheetiin yaadu namoonni kunniinis P2P dhaabatee jira waan ta'eef hedduu kanatti namoonni doolaara nyaatamuu danda'anii so of eeggannoo akka gootaniif viidiyoo kana isiniif hojjedhe karaan guddaan isa kanaadha. Namoota beektan qofa wajjin haasa'uudhaan namoota sanitti yoo gurgurtan moor filatamaadha. P2P irratti yeroo of eeggannoo gochuu qabdan yeroo kanaadha. Yeroo kana namni baay'een namni doolaara baay'ee qabdan kanaan dura P2P irratti trade gochaa turtan nyaatamuu dandeessanii of eeggannoo gochuu dandeessan. Asirratti garuu amma fakkeenyaaf ETB kana gara doolaaraatti yeroo deebistan daldalli kun ni jira. So USDT yeroo deebistan bitus gurgurus ni dandeessa. Pilaatfoormii kamiin kan USDT yookaan doolaaraatiin amma fakkeenyaaf asirratti seelii jechuun doolaara takkatti asirratti namni kun tokko tuqaa tokko bitaa. So inni kun ammoo akkuma asirratti agartan tokko tuqaa afuriin akkasitti bitaatiin jira. Karaan inni ittiin kafalu immoo airtime kan jedhamudha. Isaan kanneen garuu hin qabnu biyya keenya keessatti hojjetu. Amma adreesii kanarratti namoota kanneen gurgurachuu dandeessan garuu payment method kan hin qabnu kan ittiin nuuf kafalamu jechuudha. So kanarratti of eeggannoo gochuu qabdan isiniin jechuu barbaada. Egaa gara Telegram wallet yeroo seentan Telegram walletiin hojjechaatiin jira yeroodhaaf. Garuu innis qarshii guddaadhaan kan bitaatiin jiran so isas laaluu dandeessanii check gochuu dandeessan. Wanti ani isiniif ibsuudhaaf deemu wanti lammaffaadha yeroo ammaa P2P irratti yeroo ammaa kana trade gochuun isin barbaachisu. Keessattuu warroonni Itoophiyaa keessatti argamtan. Sababni isaas maalidha isinitti fakkaata? P2P irratti doolaara bitachuu hin dandeessan amma. Doolaara namarraa bituu ni dandeessanii akka carraa ta'ee namoonni qarshii biyya keenyaatiin doolaara isinirraa bituu ni danda'an. Isinis itti gurgurachuu ni dandeessan. Qarshii 158 hanga 163 naannoo sanitti jechuudha. Bybit irratti, Bitgate irratti kanneen irratti jechuudha. Binance irratti kan kana fakkaatan. Garuu wanti kun maalidha? Doolaarri kun guutumaan guutuutti P2P Itoophiyaa keessatti hin barbaachisu gaafa jedhame qarshii kana doolaara waalitii keessarraa qabdan kana namni biraa biyya alaatti yoo isin hin gurgurin biyya keenya keessatti deebistanii gurgurachuu hin dandeessa waan ta'eef of eeggannoodhaan hojjechuun dirqamaa jechuudha. So wanta kanarraa akka of eegdaniif kan isiniif ibsu. Sadaffaadha wanti isin beekuu qabdan sadaffaa jechuudha warroonni gurgurachuu barbaadan hojii online hojjetanii USDT dhaan ni argatanii cryptocurrency adda addaatiin asseetii adda addaatiin hojii online kanarraa kaffaltii argatan. Warroonni kaffaltii akkasii argatan immoo biyya keenya keessatti amansiisaa irra hin jiru waan ta'eef P2P'n namoota beektanii kontaaktii gochuudhaan namoota saniif gurgurachuu dandeessan. Karaa kan kootiin kontaaktii gochuu dandeessanii akka barbaadanitti jechuudha. So namoonni immoo of eeggannoo gochuu qabdanii jechuudha. Sadaffaan isa kanaadha. Afuraffaa doolaara baay'ee kan qabdan warroonni waalitii keessanirraa qabdan of eeggannoo gochuu qabdan. Sababni isaas doolaarri kun hundi maaliif akkaawuntii kan kee irratti argame wanti jedhamullee boodara dhufuu danda'a. Teekinooloojiin kun garam akka deemu hin beekamu of eeggannoo gochuun hedduu murteessaadha. Doolaara baay'eedha. Waalitii keessan irratti qabaachuu qabdanii kanaaf kana gochuu qabdanii kana yeroo gootan immoo yeroo wal jijjiirtan qarshii kun kan galu kan bahu baankiiwwan biyya keenyaatiin P2P irratti jechuudha. So baankiiwwan kanneen irra wal ta'uudhaan warroota tireedii akkana kana taasisanii fi bittaaf gurgurtaan namoota san gidduutti yeroo adeemsifamu kaffaltiin namni sun tiraanzaakshanii namni sun adeemsifamu mootummaan faana bu'uudhaan immoo adabbii addaallee irra fudhachuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo akka gootaniif viidiyoo kana isiniif dhaqqabe. P2P dhaan kan wal qabate kanatu jira guutumaan mootummaan egaa qarshii mootummaa baankiiwwan biyyattiidha ittiin daldalaa ittiin jira yookaan immoo ittiin sharafaa ittiin jira. Amma fakkeenyaaf doolaarri takka qarshii 143 naannoo sanitti argama. So namni tokko kan gurgurachuu danda'u parsantii harka 8 yookaan immoo qarshii 8 darbuu qaba kan baankii irratti jedhameetiin kan yaadamu kan P2P. So 51-52 gurgurachuu qaba jechuudha. So kanarra darbee immoo tireedaroonni maal godhanii parsantii guddaadhaan itti dabalachuudhaan hanga 200 illee seeneetiin ture. Aga 180 175 illee seeneetiin ture amma garuu 164 65 naannoo san irratti argama achii gadi jechuudha. So kunis
balaa isinirraa qaqqabuu danda'a waan ta'eef anaaf akka kan goote qarshii 150 illee yoo gurguratan gahaadha hojii online irraa kan argattan. Gahaadha karaa seera qabeessa ta'e yoo hojjettan moor filatamaadha jedheetii yaada garuu of eeggannoodhaan yoo hojjettan irraa murteessaadha. Pilaatfoormiin kun akka pilaatfoormii biraatii miti. Pilaatfoormiidhaan kunniin biyya keenya keessatti dhorkamuu danda'a seera hin qabu waan ta'eef. So hojii kiriptookaraansii kanarratti warroon hirmaattan P2P irratti keessattuu of eeggannoo akka gootaniif viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Namoonni baay'een keessaan karaa telegiraamaatiin karaa waasaapiitiin P2P irratti maaltu uumame kan naan jettan baay'een keessan jirtan waan ta'eef viidiyoo kana qabadhee isiniif dhufe. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kana haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraan fatina. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin wal argina. Hanga sitti. Nagaan na jiraadha.